warra jireenyaan jiru nuuf ibse qaamaan deemullee seenaa hambise dantaa isaaniif irratti dhiise waggaa 50 ol nu barsiise. warra jireenyaan jiru nuuf ibse qaamaan deemullee seenaa hambise dantaa isaaniif irratti dhiise waggaa 50 ol nu barsiise. dantaa isaaniif irratti dhiise waggaa 50 ol nu barsiise. Bismillah jedheetiin jalqabadha alhamdulillah rabbiin faarfadha irra deebi'ee tuman faarfadha kennaa hedduudhaan sirra abdadha ani lafaadha situ jabaadha jabeenya keetiin ninsi kadha kasnantee guutuun qabne dhumiidha natti arjoomina guutaa jaadha atuu naaf guutaa hundaa si dhiise waggaa 50 ol nu barsiise. nagaaf rahmatan buusa nabitti aliif sahabaa isaa guututti kan addan jenne ilaa qiyaamatti ayaa hordoftoota sunnaasaati. salaamun alaykum yaa ikhwati kan jiraattanii guutuu addunyaatti salaamun alaykum yaa ikhwati dagaagsa sunnaa nabii rabbiiti ummata isaa rabbiitu faarse waggaa 50 ol nu barsiise. anilleen dhufee suuta tiracha gargaarsa rabbii kiyya abdacha arraba seenaan deema barbaacha seenaa takkaaniin dhufe gumaacha hedduu namaatiin ture gaafacha seenaa sanittiin meesi qajeelcha bakka isiittiin dheerusii galcha akka ol kaatee deemtu barbaacha na jalaa nafin oduu dhageesse waggaa 50 ol nu barsiise. warra jireenyaan jiru nuuf ibse qaamaan deemullee seenaa hambise dantaa isaaniif irratti dhiise waggaa 50 ol nu barsiise. obboleeyyaniin hedduu jaaladhu waan hin jaaladhu kan hin siin fedhu bakka jirtutti nagaan jiraadhu qilleensumarraan dhaamsa koo fudhu biyya keessaa fi alas jiraadhu seenaa tanarraa meeqooda fudhu narraan fagaattinaa wajjin jiraadhu amman fitadhe ergaa raawwadhu amman qindeessee kunoo dhiheesse waggaa 50 ol nu barsiise. gara dhaamsaatiin achi si geessa sittiin dheeressuun hin gaggabaabsa nama tokkoonin wal si barsiisa seenaa dubbachuun qabu beekumsa tanumaaf jeen sirraa gabaabsa kulaasaa qofan sitti as baasa maalummaa isaaniitti mirkaneessa warra diin rabbii hedduu barsiise waggaa 50 ol nu barsiise. yooni yaadadhu akhlaaqa isaanii dirqeen hin qabaan dhimimmaani duran dandamne mi'aa isaanii dhabuun dandeenyu silaa jiruuni umriitu dhume deeman lubbuuni sabriidha tahee keenya carraani wanti nu goonu isaan boodaani rahimahullah jedha ikhwaani biqiltuu islaamaa hedduu guddisee waggaa 50 ol nu barsiise. warra jireenyaan jiru nuuf ibse qaamaan deemullee seenaa hambise dantaa isaaniif irratti dhiise waggaa 50 ol nu barsiise. iddoo dhalootaaf maqaa sheekaati bakka barnootaaf majlisa isaati wajjin ilaallaa gabaabsineeti maqaan jalqabaa sheeka kootiiti gazaalii Huseen kan dhalootaati sawwee nagahee walakkaasiiti natti wal qabdee nafsiyyaan tooti takka deem jetti majlisa isaati tuunis deem jetti dhaloota isaati anis jaalladhee dursee dubbachuu iddoo dhalootaa sheeka kootiiti narraa qabadhu kunoo si geesse waggaa 50 ol nu barsiise. biyyatoo gammoojjii keessan deema ka'eeti daraarin dhaqee keessa dhaabbadhe iddoo dhaloota sheeka kootiiti carraanaaf tolchee hamdii rabbiiti dhaqee dhaabbadhe majlisa isaati walakkaa biyyoo hara kileetti barsiisaa turan yeroo duraati dhaloonni isaaniitu achumatti ifaadiin islaamachi qabsiise waggaa 50 ol nu barsiise. imalli isaanii achitti fufa barnootaaf dirree dhatti ol dhufa madrasaa baruun achitti fufa achirraa bahuun dararga dhufa hawaasa biyya barnoota oofa ifaa ganama tahee hangafa akka biftuutti nu keessaa ifa qaamaan deemullee seenaa nuuf dhiise waggaa 50 ol nu barsiise.
erga dhalatee achi guddatee quraana rabbii guddaa barate haadha laffa'ee diin barsiifate abbaa hin qabu xiqqeenyaan kute garaa hidhatee sabriin barate abbaa majlisaa tahee mul'ate gaafa dur shirkiin biyya qabate yeroo san keessa diiniif dhaabbate hawaasa dinneenee keessaa baase waggaa 50 ol nu barsiise warra jireenyaan jiru nuuf ibse qaamaan deemullee seenaa hambise dantaa isaanii firraatti dhiise waggaa 50 ol nu barsiise daraarii bahuun seenan karaadha faana sheekaatiin deemaa hubadha achirraa bahuun galan kashoodha achi barsiisaa turan hedduudha achirraa ilmi turan ramsaadha achirraa facaasan darasaadha goobana guddaa taate ifaadha nama hundaafuu taatan abbaadha namu haa baruu finsi odeesse waggaa 50 ol nu barsiise abbaa barsiise ilma dabarse ilma ilmaatiis taa'ee barsiise tunkennaa guddaa rabbi badhaase akkanaan sabrii daandiin qubsiise rabbii guddaatu isaaf mijeesse umrii isaallee isaaf dheeresse waggarraa waggaatti nu eebbise waggaa 50 ol nu barsiise mirqaana namaa bashaasha isaati hogguu barsiisuu darasaa isaati gaaddisa mukaa jala taa'eeti aduu hin jenne rooba keessatti taa'ee barsiisa dhukkee keessatti rakkoon dhuftullee yooma deebifti xiqqaa fi guddaa dhiiraa dubartii hundaa barsiisa yeroo yerootti waanumaan argeen qofan nu deesse waggaa 50 ol nu barsiise warra jireenyaan jiru nuuf ibse qaamaan deemullee seenaa hambise dantaa isaanii firraatti dhiise waggaa 50 ol nu barsiise kennaa kennarraa rabbi kenneefi ilma isaaniitu bakka bu'eefi majlisa isaanii jira ofaafi kun majlisa keenya nu hundaafi kollajjii teenya yeroo duraafi yaadannoo guddaa tanaaf hin kaase waggaa 50 ol nu barsiise deemaatiin dhufee xiqqoo dhaabbadhe gaararra baheetiin gaddaawwadhe teessuma isaanii sanii yaadadhe waan hin barbaadu yoomin harkadhe akkan eeginiin wal simadhe hawwiin koo guddaan akkinan fedhe fuuldura taa'ee isaan simadhe fuuldura taa'ee isaan simadhe hawwiin too hafee yoon galma geesse waggaa 50 ol nu barsiise du'ee dhageenyaan hedduun cinqame bakka jiruutu na jijjiirame anaafi fakkaattota kiyyallee gararraafame du'a durbeenuun nu jijjiirame quraana rabbiitu dubbatame hadiisa nabiitu odeeffame achiin namayyuu sabrii lazzame ulamaan dhufeeti tarreeffame janaaza isaallee rabbiin nageesse waggaa 50 ol nu barsiise warra jireenyaan jiru nuuf ibse qaamaan deemullee seenaa hambise dantaa isaanii firraatti dhiise waggaa 50 ol nu barsiise mee jiddumaanuu takka hubadha sheeka kanallee asii yaadadha obboleessa haajii kan tiruudha beeydan sheebbashiirii machaaraadha seenaa isaaniitu walitti dhaadha daa'ii ajabaati mee hubadha nama too'iidhaaf kafale arsaadha haajii barsiisee gaafa ijoolleedha umriin haajiitu dursaa hubadha machaaraa jira ammas dhageesse waggaa 50 ol nu barsiise gaafa ilmiidhaaf deeman kaleessa baalarraa as kaate imaltisa rakkoo meeqaa fi meeqa liqimsa mee maal jeetiin ibsa waa'eessa nyaatallee dhabuu sabriin dabarsa baala mukaafaa nyaateetti obsa akka ulamaa turte kaleessa fakkaatti seenaa narraa dhageessa ati yoo seenaaf maal lafa keesse waggaa 50 ol nu barsiise barattoota dinkichuu qacalee mee jajjabaadhu cimi arrallee sadarkaa qabdaa beekii ammallee tan namni biraan qabne tokkolleen koola lafa keetti malee qaalleen isiniin barii dachiinilleen ergaatoota naannarraa dhageesse waggaa 50 ol nu barsiise
seenaa beekuudhaaf yoomin odeesse waatu as jira jechuun garsiise seenaa baylamaan hin lafa dhiise ittiin deebi'aa yoonaaf mijeesse asumaan salaamtaa koo si geesse maqfiraa kadhuuf yoona dhageesse asumaan salaamtaa koo si geesse maqfiraa kadhuuf yoona dhageesse warra jireenyaan jiru nuuf ibse qaamaan deemullee seenaa hambise dantaa isaaniif irratti dhiise waggaa 50 ol nu barsiise dantaa isaaniif irratti dhiise waggaa 50 ol nu barsiise.